Kenya takka akkasitti ani Beirut irraa gara Dubai dhufee wanni duraan Beirut hojjedhe maatiin kiyana harkaa balleessee amma immoo erga Beirut irraa gara Dubai dhufee mallaqa kiyya waa waggaan afurii biyya hin ergine gara miiliyoonata harkaa qabaa amma fi immoo Ameerikaa deemuu barbaada mi akkam godhaa jetti dhifama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to naga keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha asumaan imootu yoo beeksisa isinii godha namoonni meeshaalee garaagaraa xaalobachuu barbaadan asirratti lakkoofsa keessanii maxxansaa hin dagatinaa keessan na dubbisa isiniin jedha. Akkuma beekamu obboleettiin keenya kuni obboleettiin keenya kuni akkasitti jirti jechuudha. Ani Beirut irraa gara Dubai dhufee garuu wantoota Beirutitti dalage maatiin kiyya waan an dalageessanii harkaa balleessanii jiranii amma mootuyyuu mallaqa miiliyoona lakkaa'amu dirhama harkaa qaba. Dirhama waan waggaa afurii harkaa qabdi waan waggaa afurii hasaba yookumaaf 300 ta'etu ta'ellee birri guddaa harkaa qabdi jechuudha. Mucaan kuni maashaallah tabaarakallah rabbiin obboleettii waan ifaajje keessa barakaa si haa kaa'u siin jedha. Amma gara Ameerikaa imaluu hedaa jettu obboleettiin keenya kun gara Ameerikaa gana heddii malee akka yaada isheetti hin imallee garuu koomentii ishee kana dubbisaa isiniin jechuu barbaada. Galatu obboleettii kiyya yaadan qooduuf tokko fayyaan ati nu qote hedduutu akka nama gammachiisa sababiin isaallee rakkoo keetii fi gammachuu keetis wajjumaan laala jechuudha. Sababni maali yoo isinitti fakkaate Ifaaje namoonni ifamaatii hojii ifaajeen dhabne gonkumaa namni tokko hin jiru lafa kanarra sibichaa miti ittiin gaddeen waan namni biraatti fayyadamerra waan itti gammadu keessaa waan maatiin keetti fayyadametti gammade maaliif bakka biraan fayyadne maatii kee fayyade waan ta'eef okay isa san waan Beirut dalaydee caalaa immoo waan amma dalaydee harkaa qabdutu caalaa waan ta'eef hedduu takkatti sii gammada sababiin isaallee dalagattee harkatti gunuunfattee qabaachuun kee ati gaarii namaatii siin jedha. Lafa Ameerikaa deemamu yaanni si biyyatti galaana fakkaate garuu carraan dhugaa anin ilma namaa kana of jaju boodon taane namni gaaf bakka guddaa ga'e hin hawwa nama kamuu hiriyaa keessa ta'e hiriyoota tiyyaas ta'e kadhiiras ta'e kadubaras ta'e jireenya lafaa kanarratti waa hedduu argee waan ta'eef biyya araballee hin beeka waan ta'eef kuni gorsi isinii ta'a. Obboleettiin keenya kun carraa Ameerikaa deemu yoo ka argatu taate itti fayyadame garuu waa tokko qofan siidhaama. Mallaqa kee akkatti ifaaje waggaa afurii kana yookiin walitti waggaa 7 ifaaje kee kana akka lafatti hin balleessine karaa seera qabeessan fakkeenyaaf otoo nama qabaattee Turkii deemta akka ani beekutti jechuudha. Turkii hin deemta Turkii irraa tikeettii muratta yookiin Giriikiin seenta garuu mootu nama si barbaachisa nama cima nama si hordofu bakka ati geettutti bootaa deemtu hundatti jechuudha. Qaxxitaa immoo Dubaay irraa gara eessa siin jedhu gareessa Dubai irraa gara Ameerikaa deemuuf nama qabaachuu qabda nama ispoonsara sii ta'u qabaachuu qabda. Garuu karaaleen hedduun amma ittiin jiru karaa Turkii irraan Giriikii ani namoon beeka waan ta'eef karaa sanii namoota imalantu jira waan ta'eef dhugaa rabbii isiniin jedha karaa sanii yoo deemte isuma salphaate seente hiriyoonni keenya warroonni ta'an 2022 ijoolleen yeroo koronaa deeman ani namoota yeroo koronaa deeman mucaan hiriyaa teena taatee deemte ijoollee walmagaatti ijoollee lama ijoollee hedduutu deeman jechuudha karaa imbaasii sanarra yeroo sanitti 2021 akkas haala bareedaadha jechuudha. Haala bareedan Turkiin gadi bu'aadhaan deemamaa jira. Karaa kana jechuudha salphamatti gizeessan mucaa wayii waggaa 2 dalaydee achirraa immoo gara UK seente jechuudha. Waggaa 2 Turkii keessa dalaydee birrii Turkii dalaydee saniin immoo tikeettiin kutatte. Isin galee dalagoo yeroo sanillee sirriitti jira Turkii keessa akka ammaa kana miti dalagoo mana keessaa hin argama. Namoonni afaan Arabiffaa danda'an afaan Arabiffaa nama warra afaan Arabiffaa beeku bira dalagu namoonni afaan Ingiliffaa danda'an Turkii biras dalaguu danda'u namoonni biras achi keessas ni jiranii jiraatan biyya sanii jechuudha. Akka san ture amma waa'een obboleettii kiyyaa kun baay'ee na yaaddesse sababni na yaaddeesseef deemsa isii oduun taane yoo nama irraa ispoonsara ta'uun qabaate yoo nama rogaan isiin ati fakkeenyaaf irraan deemti qabatama
inta injira bakka hundattuu namni nama mallaqa nama nyaata dhugaa rabbii siin jedha bakka hundattuu nama mallaqa nyaata jechuudha ani akka yaada kiyyaatti achirraan argattu achirraan deeme garuu yoo achirraan arganne immoo achi galtee qaxxitaa odoo achi asin jenne baasaboortii kee qabaate turkii deemta jechuudha birriin kee yoo si gaata turkii irraa immoo yookiin giriik deemta giriikin immoo amma haala salphaatti achirraa biyyoota biraa seenuu dandeetta biyya barbaadde seenuu dandeetta ameerikaaf kanaadaa alatti eessarra giriik irra formation wantoota kana immoo yoo nu godhaan jettan akka itti deemamu ka jiraattu taasisi namoota kana formation godhattee irraa fudhattee qabatamaan asirraa turkii deemu garuu salphaadhaa siin jechuu barbaadeeti kana isin jechuu barbaada dallaalota garaagaraatiin akka sobamne akka nyaatamne ama boleetiin keenya kun yaadni si baay'ee bareedaadha garuu immoo dallaalli si nyaata dallaalli sirriitti si nyaata duraan dhugaa rabbii siin jedha ani seeneetiin waan fuudhu wallaale gizee tokko galee kuma gizee kami kuma 220 galee boqonnaadhaaf galee ani sistariin koo na biraa kutte ani takka jedheetiin eessa deebi'e suudiitti deebi'e odoo yeroo sana fuula kiyya dunuunfadhee ija kiyya qabadhee isii duuka kute har'a anillee eessa jira achuma jira isheen kana asii jechuudha dunuunfattee biyyuma amma biyyuma isin biyyuma arabaa kana jette isheen dunuunfattee kutte nurrachu anaaf hiriyaan tiyya takka immoo jechuudha waan isin garramu nama waliin mari'achuuleen barqaleeti isin gata anaaf hiriyitiin tiyya takka yeroo hundaan deemna miti garuu biyyuma arabaa kanatu ganneetu isii gadhiisuu diddeen haga kana keessa galee biyyuma arabaa kana afaaniin biyya faranjii deemna malee hin ta'inaan beeynuun anaaf isin jechuun mucaan hiriyaa otoo nuti afaaniin haasofnu obboleettiin tiyya deemtee bakka geette kunuuna bira anarralee kun asuman jira midwaa inaa godha obboleen kee rabbiin biyya tana keessa lafa faranjii si haa ejjechiisu makkallee ejjadhee jira hajji takkitiin hajji takka lama jedhee umraa gizee 20 ol yoo godhe malee sanii gadi hin godhu wallaahi lazim alhamdulillahi rabbil alamin sababni illee umraa fakkeenyaaf jarri lamaan namichaaf namitti yoo boqonnaa qaban nuti galgala kana yookiin bariisaa subii kana sa'a 10 tokko faa kana magriba achumatti salaanne wanno kinuun jira miti seensi harama gara saanutti uffata keenya qayyaranne umraa keenya godhanne achi keessatti bakka sansama dhuunne wallaahi lazim kin barri nama wanni akka suudii kanaan jiru sansama keenya dhuunne achi kaane bariisaa chuma keessa turre umraa godhanne geessinne ergasii bariisaa moo isa lala gara riyaada lala dhugaa rabbi suudiin garuu raaha hin qabdi haa ta'u garuu moo wallaahi lazim amma moo eessaree jireenya keenyaaf gara biyya faranjii deemuu qabna du'aayinaa godha anillee akka biyya kana keessaa ba'u hin beekamu wanni rabbii kana biyya faranjii keessaallee biyya guddatti seenuu barbaada yoo rabbiin naa inshallah rabbiin haan jedhu kan isin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota kiyya yaada gaafa dheeressitee yaadduuf gaafa gabaabsitee yaaddu garaagarummaa qaba yaada kee dheeressi yaadi rabbiin maleekan immoo sii katabde dhugaa rabbii isin jedhu maleekan sii katabde ani maan irratti hin argee waa hedduu irratti arge jechuudha waa hedduu arge mucaa obboleessa kiyyaattu suudiidha qabamee gale wayin isinitti qabamee galee maal jedhan isa dura gale inni na duuba gale isiniin hima yaada dheeressi yaadi gaafa jedhu galee gaafa ji'a tokko oduun as keessa ta'a gaafa ji'a tokko inni eessatti arge Dubaay keessatti arge gaafa ji'a tokko gaafa kana mucaan kun hojii argata maal jedha warri natti bilbilaa maal jedhaa miti mucaan kun hojii argata yaa rabbii kee jedha wallahi gurbattiin qalbii isii tana raaha goote jiraatti maal hin jedhu cinqaan qabu warri nu bira taa'e jedhe kadhataa ture jechuudha wallahi lasi waa mucattii kanarraa hin kaase kadhataa ture jechuudha warri xiqquma isii nu bira ta'a ittum haasa'u hawwine anumti mataa kee itti haasa'uma isaan quufne isin jedha amma gurbichi gaafa ji'a tokko Dubaaytu farke natti bilbila deeme mucaa gurbaan deeme akka maal gorre anumtu haasa'uma isaa kana wajji haasa'ee wajji bashannanee maal jedhe takka wallahi lasi otoo karaa deemnu waan isinitti himu jechuudha guyyaanni na biraa deemu seenaadha wallahi lasi mana hojii yaanetti haganumatti namichoon itti bilbila akkas xiqqishuu turree maal yoo jennu namichi itti bilbila namtichi itti bilbileet adha barataa jedha
haadhuma oduu karaa deemnu laala haadhuma jedha haadhuma bararta jedha akkamitti ana misi dhugaa yoo mana dhugaan isiniin jedha duukan deemu ofii isaa deemee nama bakka jira miti namicha bira deemu dallaalticha namicha irraan deeme wajjin bira deeme inni utuu ilaalaa dheerissi yaadi siin jechuuf jedhe dheerissi yaadi inni zana jedhe jiraata kunoo ana mallee kun asuma keessa jira kanaaf rabbiin yoo ati dheerissite yaadi yoo karaan kee qulqulluu ta'e yoo qalbiin tiifus takkeesse taate Allah bakka yaadanii geedda fataa jette jiraata jiruuti raahaa goote jiraata itti boontaa yeroo ta'e tanatti tokkoffa qalbii matee tana qulqulluu ta'utti itti gammadda maaliif ree qulqulluu waan taateef akkasitti jechuun barbaada inshallah obboleettii keenya rabbiin bakka yaaddisse haa ga'u inshallah hin deemta anillee imalli kankee karaa kankee kana haa ta'u inshallah akkasii siin jedha obboleettii tiyya qaalii jechuun baadhaa nagaa biraan rabbii sin biraa jiraatu nagaatti